Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga saakaatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Sagalee kana kan dhaggeeffattan maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa kan jirtan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadha. Akka akkasaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam gargaleessanii. Ameen. Galateeffamuu nama loomaa keenyaa fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abboota keenyaa harmoota keenyaan yeroo hundumaa kan galateeffamu qulqulluu kan ta'e maqaan isaa nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa harmoolii keenya hunduma isaaniidhaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenya qo'annaa kitaaba qulqulluudhaan boqonnaa afuraffaa guyyaa darbee akka jalqabne ni yaadatama. Egaan warreen barattan akkuma yaadattan barumsa kana qo'annaa kitaaba qulqulluu boqonnaa afuraffaa kitaabilee kakuu haaraa kutaa tokkoffaa guyyaa darbeedhaan seensa isaadha kan ilaalle. Kitaabileen qulqullaa'oo mana kiristaanaa keenyaa 81 keessaati kakuun haaraa 35 akka isaan ta'anii kitaabileen kun immoo bakka 5 akka isaan qoodaman kutaa wangeelaa, kutaa seenaa, kutaa ergaa, kutaa raajiidhaa fi kutaa sirnaa jechuudhaan isaan kana qoqqoodnee kitaabilee achi jalatti ramadanis immoo ramannee isaan kana ilaalleedha kan dhaabbanne. Bu'uuruma kanaanis immoo akka fedhaa fayyaa Waaqayyootti guyyaa har'aa kutaa lammaffaa kanaan seensaa waa'ee wangeelaa yookiin immoo kutaa wangeelaa kan jedhu ni eegallaa jechuudha. Waaqayyo Abbaan keenya akkuma yeroowwan darbanii har'as nu gidduutti argamuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan qoqqoodamaa kitaabilee kakuu haaraa 35 keessaa kutaan jalqabaa kutaa wangeelaa jedhama. Guyyaa har'aa kutaa wangeelaa jalqabuudhaan seensa waa'ee wangeelaadha kan barannu. Seensa kanaan hiikkaa wangeelaadhaan eegalla. Wangeela jennee yeroo waamnu jechi kun kallattiimaan jecha Giriik Evaanjeliyeen kan jedhurraatu kan argamedha. Kanarraa kan dhufe yommuu ta'u hiikkaan isaa afaan keenyatti gaafa hiikamu kallattiimaan misiraachoo jechuudha. Misiraachoo yookiin immoo ergaa gammachuu misiraachoo gaarii jechuudha. Maaliifidha kutaan kun misiraachoo jedhamuudhaaf kan danda'ame kan jedhu dhalli namaa egaa uumamee Waaqayyoon kabajamee gannata keessa erga kaawwamee booda mataa isaatiin cubbuu hojjechuudhaan maal dhabeera? Kennaa Waaqayyoo kana mucummaa dhabeera. Kana booda gannata keessaa darbatameetu tokkummaa qulqullootaadhaaf tokkummaa Waaqayyoo irraa adda ba'ee addunyaa beelladootaatti darbatame waggaa 5,500dhaaf jireenya kana gadadoodhaan jiraateera jechuudha. Innaan jireenyi kun yeroo itti dhiifamni hin jirre yeroo itti gaddanni cufaate waan ta'eedhaaf jireenya baay'ee rakkisaa diiyaabiloos dhala namaa irratti kan itti mo'ee cubbuun isaa immoo akkuma kanaa dhala namaatti kan inni itti mo'ee ture. Kana booda dhalli namaa gammachuu kan ta'u gara gannataatti kan ittiin deebi'u abdii tokko garuu isaaf kennameera. Abdiin kun maalidhaa? Ilmi Waaqayyoo dhufee akka dhalatu jechaadha. Innaa kutaa wangeelaa kun kallattiimaan dhala namaa kanaa addunyaa beelladaa keessaa kaasuudhaan gara addunyaa ergamootaatti, gara addunyaa qulqullootaatti kan deebisu ilmi Waaqayyoo samiiwwan irraa gadi bu'ee fooniin Dubroo Maariyaam irraa dhalatee cubbuu addunyaa isaa dhiiga isaatiin waanta balleesseedhaaf kutaan kun maal jedhame? Misiraachoo jedhame jechaadha. Innaa kallattiimaan misiraachoo kan jalqabaa kan argannu wangeela kanatti jechuudha. Wangeelonni kun gara fuulduraatti bal'inaan kan barannu dhalli namaa Waaqayyoo duukarra osoo waa tokkoon kaffaliin tola jechuudha. Kennaa isaadhaan Waaqayyoo dhala namaa gara isaatti deebisuudhaaf foon uffate kan ittiin dhufe kan seenessan kan eegalan waan ta'eedhaaf misiraachoo jedhaman jechaadha. Kanaaf wangeela jechuun kallattiimaan maal jechuudha? Wangeela jechuun kallattiimaan misiraachoo waa'ee gooftaa keenyaadhaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos kan dubbatamudha beekaa. Misiraachoo jechuun
Yesuus Kiristoos ilmi Waaqayyoo dhala namaa fayyisuudhaaf dhufee dhala namaadhaaf kun misiraachoodha. Waa'ee Kiristoos kana immoo misiraachoon dubbatamu kun maal jedhama? Wangeela jedhama. Innaa jecha kana yeroo jalqabaadhaaf wangeela jechuudhaan kan waameef kan fayyadame galanni isaaf haa ta'uti. Isuma fayyisaa keenyaaf uumaa keenya gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosidha. Bakka baay'eetti arganna caqasoota 3 tokko ilaallu. Maarqos boqonnaa 1 lakkoofsa 15 yommuu ilaallu gooftaan keenya akkas jedha. Yerichis ni ga'ee mootummaa Waaqayyoo dhiyaatteetti gaabbii galaa wangeelattis amanaa jechuudhaan jalqaba. Kiristoos jalqaba lallaba gaafa jalqabudha. Yohaannis wangeelaawiin hidhame Kiristoos gaafa lallaba eegalu kana jedheera. Yerichis ni ga'ee jechuun ilmi Waaqayyoo lallabuudhaaf ni jalqabe mootummaa Waaqayyoo dhiyaatteetti gaabbii galaa wangeelattis amanaa jechuudhaan jalqaba. Wangeelattis amanaa kan jedhu akka guyyaa irraa nuti kitaaba baannee wangeela jennu kana jechuu miti. Sirriitti hubachuun kan nu barbaachisu gooftaan keenya wangeela kan jedhe duuka boonnis booda wangeelachuudhaan kan ilaallu kun wangeelatti amanaachuun barraa'ee kan jiru kana wangeela kanatti amanaa kan jedhu osoo hin taane misiraachoo kanatti amanaadha. Waa'ee ilma Waaqayyoo kan dubbatamu misiraachoo kanatti amanaa kan jedhu. Inni immoo maal ilmi Waaqayyoo samii walirraati dhala namaa fayyisuudhaaf foon uffatee dhufeera kanatti amanaadha. Malee wangeela gaafa jennu asitti sirriitti hubachuun kan nu barbaachisu barraa'ee kan jiru xarrazamee haala kanaatiin kan jiru kitaaba wangeela arfan kan jedhu kana jechuun keenya miti. Inni boodadha. Barachaa deemna gara fuulduraatti ni arganna. Kun haala kanaatiin bahee wangeela jedhamee harka namaa kan gale waggoota 300 isaa ol boodadha. Kiristoos wangeela kan jedhu misiraachoo waa'ee ilma Waaqayyoo kana kan dubbatamu kanatti amanaa jechuudha. Dabalataan Maatiyoos wangeela Maatiyoos boqonnaa 26 lakkoofsa 13 illee yoo laalle Kiristoos gooftaan keenya akkas jedha. Dhugaan isiniin jedha. Wangeelli kun addunyaa hundatti bakka kamittuu yeroo lallabamu kan isheen taasiste kun yaadannoo isheedhaaf akka ta'u taasifamaa jechuudhaan dubbata. Maariyaamidha ishee shittoo fiddee miila gooftaa keenyatti dhangalaasuudhaan imimmaan isheedhaan immoo dhiiga isaa sana isheef kan dubbatamedha kun. Kiristoos waa'ee isheedhaaf gaafa dubbatu maal jedhe? Dhugaan isiniin jedha. Wangeelli kun addunyaa hundatti bakka kamittuu yeroo lallabamu jechuudhaan dubbata. Kana jechuun wangeella barreeffame akkasitti baatamee jira jechuu osoo hin taane misiraachoon ilmi Waaqayyoo dhalatee dhala namaadhaaf jecha aarsaa fannoo ta'e kun bakka inni dubbatamutti misiraachoon kun bakka dubbatamutti maal ta'a? Waa'een ishee yaadannoo isheedhaaf duukaanii ka'anii taasifamaaf jechuuti. Akkuma kanas bakka tokkottis daballee kaasnu fakkeenyaaf wangeela Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 15 illee yaaluma fakkaatuun gara addunyaa hundatti deemaa wangeelas uumama hundumaadhaaf lallabaachuudhaan Kiristoos duuka boosaa ergeera. Du'aa ka'uu isaadhaa booda kana isaaniif kenna. Gara addunyaa hundumaatti deemaa wangeelas uumama hundumaadhaaf lallaba. Wangeela jechuun misiraachoo ilmi Waaqayyoo foon dhala namaa uffachuusaa cuubamee cuubbaa hundeessuusaa dhiigaaf foonsaa kennuusaa boodas immoo fannoo irratti du'ee du'aa ka'uudhaan dhala namaa Waaqayyoo duukaa wal taasisuudhaan deemaatu lallabaa misiraachoo kana jechuudha. Innaa wangeela jechuun salphaadhumatti hiikkaan isaa maal jechuudha? Asirraa kan hubannu misiraachoo waa'ee ilma Waaqayyoo gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos kan dubbatamu jechuudha. Isa boodas immoo kanneen barsiisan barattoonni gooftaa keenyaa waa'ee isaa yeroo barsiisaniidhaa fi waa'ee isaa kan barsiisanii wangeela jedhanii isaan mataan isaanii waamaniiru. Dursa gooftaa keenya wangeela jedhee booda immoo isarraa kanneen baratan duuka boonni isaa kan barsiisaniidhaaf kan barreessan maal jedhu wangeela jechuudha misiraachoo waa'ee ilma Waaqayyoo waa'ee gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos kan jedhu kan wangeela jedhanii moggaasaniiru. Bakka baay'eetti hin arganna fakkeenyaaf wangeela Maatiyoos boqonnaa 4 lakkoofsa 23tti qulqullichi Maatiyoos waa'ee gooftaa keenyaadhaaf yeroo dubbatu maal jedhu gooftaan keenya Iyyasuus mikuraaba isaanii keessatti barsiisaa wangeela mootummaas lallaba. Maal lallaba? Wangeela mootummaas lallaba. Warreen dhukkubsatanis fayyisaa Galiilaa keessa naanna'aa ture jechuudhaan waa'ee Kiristoos harkaatiin galmeesseera. Maal barsiisaa? Wangeela mootummaas barsiisaa jechuun misiraachoo nama ta'uusaa dhala namaaf fayyina fiduusaa kana barsiisa deddeebi'ee jechuusaati. Maarqos 1:15 illee fakkaatu ni arganna. Gooftaan keenya Yesuus wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabaa gara Galiilaatti dhufe jechuudhaan dubbata. Kunis misiraachoo lallabaa inni nama ta'uusaa Waaqayyoof dhalli namaa taa'amuudhaaf jiraachuu isaanii fayyina namaa raawwatamuusaa kana lallabaa barsiisaa dhufee kan jedhudha. Egaan walumaa galatti gaafa gudunfinu manni kiristaanaa keenya misiraachoo waa'ee gooftaa keenyaa kana kan dubbattu misiraachoo waa'ee gooftaa keenyaa kana kan dubbatu barreessitoota afuriin kan barreeffame wangeela tokko qabdi.
Wangeelli meeqadhaa gaafa jedhamu wangeelli tokkoffadha kan jiru. Wangeela jechuun misiraachoon waa'ee gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos kan dubbatamu meeqadha? Tokkodha. Maaliif Kiristoos tokko waan ta'eef waa'ee isaadhaaf kan dubbatu tokkodha. Kanaaf maal jechuu qabna? Yeroo waamnus wangeela jenna malee wangeelota hin jennu. Wangeela jenna malee wangeelota hin jennu. Garuu jechuudha barreeffama kanaan kan argannuudhaa fi bakka adda addaatti qo'annaa kitaaba qulqulluudhaan kan argannu wangeelota arfan jenne yeroo barreessinu barreessitoota wangeelaa agarsiisuudhaafidha malee wangeelatu afuridha jechuu keenya miti. Gara fuuldaatti wangeelota akkasii gaafa jennu barreessitoota isaanii maaliif barreessitoonni adda addadha isaanii gara fuuldaatti ni ilaalla. Barreessitoota isaanii agarsiisuudhaafidha malee wangeelotati baay'eedha jechuu keenya miti. Fakkeenyaaf kitaabolee qulqullaa'oo keessa kitaaboleen baay'een jiru miti. Fakkeenyaaf kitaabni Saamu'eeliidhaaf kitaabni Iyyaasuu tokko miti. Kitaaba lamadha. Kitaabni seenaa baraadhaaf kitaabni oduu kitaabni moototaa tokko miti adda addadha. Isaan kun kitaaba tokkotu adda adda jedhamu. Wangeelli garuu haala kanaa miti. Kitaaba tokkodha. Wangeelli tokko qofadha jechuudha. Barreessitootaan garuu ni jira waan ta'eedhaaf kanarraa kan ka'e wangeelota afur yeroo jennu barreessitoota isaanii agarsiisuudhaafidha jechuudha. Barreessitoonni kun afuridha. Isaan ni ilaalla. Qulqulloota gooftaa duukaa bu'ootaaf gargaartota keessaa kan dhufanidha. Qulqulluu Maatiyuus, Maarqos, Lukaas, Yohaannisidha. Kitaabarra guyyaarraa argannu kana wangeela Maatiyuus, wangeela Maarqos, wangeela Lukaas, wangeela Yohaannis jechuudhaan qulqulloonni kun haala kanaatiin hin barreessine. Qulqulloonni kan barreessan jalqabarraa misiraat jechuun misiraachoo jechuudhaan eegalan. Jechuun misiraachoo jechuun maal? Fakkeenyaaf Maatiyuus gaafa laallu maal jedhee eegala Maatiyuus? Hidda dhaloota gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos ilma Daawit ilma Abrahaam jechuudhaan jalqaba malee wangeela Maatiyuus deemni kan jalqabu. Haala kanaatiin wangeela Maatiyuus jechuudhaan, wangeela Lukaas jechuudhaan, wangeela Maarqos jechuudhaan maqaa kan itti baasan boodadha. Abbootii 318 walgahii Niiqiyaatti walitti qabamantu maqaa kana moggaase. Inni kunis immoo dhugaa kan ta'e kitaaba warreen kaanirraa adda baasuudhaaf yaadannoos immoo qulqullootaaf taasisuudhaaf haala kanaatiin maqaa isaaniitiin moggaa'eera jechaadha. Addunyaa guutummaatti guyyaadhaa kan argamu afaan Ingiliffaadhaan gaaspel kan jedhamu afaan keenyaan wangeela kan jennu maqaa qulqulloota afaniin waamamaa jechuudha. Kun immoo yaadannoo isaaniif taasifama malee waa'ee qulqulluu Maatiyuus miti wangeela Maatiyuusitti kan barannu. Waa'ee qulqulluu Maarqos miti wangeela Maarqos kan barannu. Bergit seenaa waa'ee barreessitootaa manni kiristaanaa keenya waa'ee kitaabaa gaafa barattu dursitee eenyu kan barreesse kan jedhu waa'ee barreessaa kanaa beekuun dirqaman. Erga sanaa booda garuu kitaabni sun qabiyyeensaa waa'ee nama ta'uu ilma waaqayyoodhaaf dubbii fayyinaadha guutummaan isaa beeku. Dubbii fayyinaa dhala namaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Kiristoos dhalannaa isaarraa kaasee hanga umura du'aa ka'uusaatti kan seenessanidha hundi isaanii jechuudha hojii isaa dabalatee. Innaa maqaa kanaan kan moggaase garuu jechuudha abbootii 318 walgahii Niiqiyaatti malee Yohaannis wangeela Yohaannis jedhee hin barreessine. Innaa yeroo moggaasan akkamitti moggaasanii guutummaa isaanii kanaatiin wangeela gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos qulqulluu Maatiyuus akka barreessetti. Wangeela qulqulluu gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos qulqulluun Maarqos akka barreessetti. Wangeela qulqulluu gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos qulqulluun Luqaas akka barreessetti. Yookiin immoo Maarqosiif Lukaas yaa gara fuuldaatti ni barannaa kasaba ardi'iit gargaartota 72 keessaadha. Maatiyuusiif Yohaannis immoo duuka buutadha. Innaa wangeela qulqulluu gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos duuka bu'aan qulqulluun Maatiyuus akka barreessetti. Wangeela qulqulluu gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos duuka bu'aan qulqullichi Yohaannis akka barreessetti. Wangeela qulqulluu gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos gargaartota 72 keessaa tokko kan ta'e Maarqos yookiin Lukaas akka barreessetti jechuudhaan haala kanaatiin mata dureetti kennaniiru jechuudha. Mee raajiiwwan wangeelaaf dubbatan ilaalleetti naa xumurru. Ingidiir wangeelli kun akka dhufu wangeelli jechuun misiraachoon kun dhalli namaa akka fayyuudhaaf waa'een kun akka barsiifamu akka dubbatamu dursee raajiiwwan baay'een dubbatamaniiru. Walumaa galatti garuu raajiiwwan waa'ee gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoosiidhaaf dubbataman guutummaan isaanii wangeelaaf kan dubbataman jedhamu malee biraa miti. Jechuun wangeela maal jennee eeknirra misiraachoo waa'ee gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos kan dubbatamudha beekaa kanumadha. Innaa waa'ee dhalannaa gooftaa keenyaadhaaf raajiin dubbatame waa'ee wangeelaadhaaf raajii dubbatamedha.
Waa'ee cuuphamuu isaadhaaf kan dubbatame waa'ee wangeelaadhaaf, waa'ee fannifamuu isaadhaaf, du'ee du'aa ka'uu isaadhaaf kan barreeffame hundumtu waa'ima wangeelaaf barreeffame jennee guutummaa isaa dhufuu hin dandeenya. Garuu haaluma kitaabaadhaanis immoo gaafa ilaallu gooftaan keenyaa fi fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos dhaloota isaarraatii kaasee kan ture hundumaa dursanii raajonni dubbataniiru dhugaa dubbachuudhaaf. Kan isaan hin dubbatin waan tokko irraa hubatamu hin jiru. Guutummaa dubbataniiru. Kunis immoo dursee raajichaan dubbatameera maal jedhee wanta raajichi Aamos dhuguma Waaqayyo gooftaan icciitii isaa garboota isaa raajotatti isaaniidhaaf dubbate malee waan tokkoyyuu raawwatachuudhaan dubbata. Aamos boqonnaa 3:7 ni arganna kana. Jechuun Waaqayyo isaan kana nebiyaatti kana dhoskee waa tokko raawwatachaa dursee isaanitti mannaa dhuguma kanaan wangeela kana gaafa laallu raajiin kunillee raawwatamuu isaanii arganna jechuudha. Mee raajiiwwan kallattii maa waa'ee kitaaba kanaa dubbatan immoo ramaan tokko laallee ittiin haa dhaabbachisnu. Kan jalqabaa seera uumamaa boqonnaa 12:3 kan jiru haa ilaallu. Waaqayyo maal jedha Abrahaamiin warreen si eebbisan nan eebbisaa warreen si abaaran immoo nan abaaraa qomoowwan lafarraa hunduu si'iin ni eebbifamu jechuudhaan dubbatameera. Kana dursee kun Abrahaamiif dubbatameera. Abrahaam jechuun abbootii keessaa tokkodha. Wantoonni baay'een gara fuulduraatti raawwatamanis isaaf dubbatamaniiru. Haala kanaatiin kan isaaf dubbatame kana qulqullichi Phaawulos kakuu haaraa keessatti xumuramuu isaa gaafa agarsiisu maal jedheetu dubbata ergaa isaa gara Galaatiyaatti kan erge boqonnaa 3:8 ni arganna maal jedha. Kitaabnis alagoonni amantiidhaan akka fayyan dursee argee si'iin alagoonni ni eebbifamu jedhee wangeela Abrahaamiif dursee lallabechuudhaan dubbata. Dursee maal lallabeef? Wangeela lallabeefi Abrahaam maal? Alagoonni siin ni eebbifamu. Jechuun alagoonni gara eebbifamaniidhaa fi alagoonni kan fayyan gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos ilma Abrahaamiinidha. Innaa kana dursee immoo maadhaan wangeelli kun Abrahaamiif lallabameera. Waggaa 2,000 dursee jechuudha. Haala kanaatiin dubbatameera jechuudha. Innaa kun kallattii waa'ee wangeelaadhaaf kan dubbatameedha. Kan biraa immoo asirratti kan biraa ni arganna. Isaayyaas boqonnaa 61:1 kan barreeffame haa ilaallu. Maal jedhaa? Hafuurri Waaqayyoo gooftaa anarradha. Hiyyeessotaaf misiraachoo kan lallabuudhaaf na dibeera. Lapheen isaanii kan cabe kan fayyisuudhaaf. Warreen booji'amaniidhaaf bilisummaa, warreen hidhamaniifis immoo hiikamoo akka inni dubbadhuudhaaf na ergeera. Bara Waaqayyoo ishee jaallatamtee guyyaa gooftaan keenya ijaa baafatu akkan dubbadhuudhaaf, warreen boo'an hundas akkan jajjabeessuudhaaf jechuudhaan kun dubbatameera. Kun eenyuuf dubbatamaa? Gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiifidha. Innaa kun immoo kitaabni kun raawwatamuu isaa maal jedhaa? Qulqullichi Luqaas wangeela isaatti gaafa dubbatu ni ibsa. Wangeela Luqaas boqonnaa 4:17 kaasnee hanga 19 gaafa dubbatu ni arganna. Maal jedhaa? Kitaaba raajicha isaaf kennanii. Engidihi gooftaan keenya mana qulqullummaatti yoo lallabudha. Akka inni kitaaba dubbisuudhaaf isaaf laatu. Innaa maal kennanii? Kitaaba raajicha isaaf kennanii. Eenyuuf? Gooftaa keenyaaf kennani. Kana booda kitaabicha yeroo banettis hafuurri Waaqayyoo gooftaa anarradha. Hiyyeessotaadhaaf misiraachoo akka lallabuudhaaf na dibeera. Warreen hidhamanittis immoo hiikamuu, warreen jaamaattis immoo arguu akka lallabuudhaaf, warreen cunqurfaman bilisa akka baasuudhaaf, bara Waaqayyoo ishee jaallatamte akka lallabuudhaaf na ergeera jedhamee kan barreeffame argate isas dubbise jechuudhaan erga sanaa booda kun guyyaa irraa raawwate jechuudhaan immoo gooftaan keenya isaa ibsuu jalqabe jechuudha. Innaa kun wangeela kanaan raajiin kun dursee kan isaa dubbatame kanaan raawwateera jechuudha. Walumaa galatti garuu akkuma jalqaba kaasne waa'ee gooftaa keenyaadhaaf kanneen dubbataman guutummaan isaa dhalachuu isaarraa kaasee hanga dubbii fayyina kan xumuraa raawwachuu isaatti kan jiru hundumtuu waa'ee wangeelaadhaaf raajii dubbatamedha. Isaan kana lamaan garuu akka fakkeenyaatti ilaaluu dandeenya kan jedhu kanaan haa qabannu. Taane kan jiru barreessitoota wangeelaadha. Isa kana kutaattaan qabannee kan dhufnu kan ta'u. Har'aaf asumatti nu haa ga'u abbaa sagalee kanaa kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaattaanuun deebinee hanga dhufnutti nagaa Waaqayyoo isin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.